kabajamtoota daawwattoota miidiyaa wiirtuu biyya keessaaf biyya alaa jirtan hundi nagaan keenya isin haa ga'u. Baga kabaja ayyaana Irreechaa kan bara 2016 yookaan kan bara 2023tiin isin ga'e. Oromoof Irreechi maal akka ta'ee fi hiika akkamii akka qabu seenessa gabaabaan isin biraan ga'a. Kan isiniif dhiyeessu ani Odaa Abtaamuuti. Hanga xumuraatti nu hordofaa. Oromoon saba guddaa fi bal'aa hortee kush ta'ee saba kaaba ba'a Itoophiyaa irra jiraataa turee fi qaroomaa ta'uusaa seenaan ragaa ba'a. Sabni guddaan kun saba biroorraa kan adda isa godhu aadaa, falaasama, seenaa, duudhaa fi sirna mataasaa sirna gadaa tumatee ittiin wal gaggeessaa fi wal qajeelchaa tureera. Sirni kunis hundee dimokiraasii addunyaa irraa akka ta'e addunyaan mataan isheeyyuu ni mirkaneessiti ragaadhas. Sabni Oromoo ayyaanota mataasaa addatti kabajatu hedduu qaba. Ayyaanonni kunneen naamusaa fi seera mataa isaanii qabu. Isaan keessaa ayyaanni Irreechaa ayyaana guddaa fi jaallatamaadha. Haa ta'u malee sirni Oromoo gaariin kunii fi waan Oromoo hundi sirna nafxanyaatiin harkaa rukutamee baroota dheeraaf hafee ture. Kaayyoon tures sirnaaf eenyummaa Oromoo qofa balleessuu utuu hin taane Oromoodhuma tasa balleessuuf xiyyeeffatee irratti hojjetamaa kan turee fi hojjetamedha. Kaayyoo fi karoorri diinaa kun guutummaatti milkaa'uu fi baatus Oromoo cabseera. Yeroo dheeraafis boquu gadi qabachiiseera. Kun hundi seenaa ta'ee jira. Har'a ammoo guutummaa guututti Oromoon waan hunda deebifachuu baatus wantoota muraasa tooratti deebifachuuf yaaliin waggoota dhiyoo asii abdachiisoodha. Kallattumaan kabaja ayyaana Irreechaa yoo ilaalle ayyaana guddaa fi jaallatamaa Oromoon goleewwan hundaa biyyoota ollaarraa hanga biyya alaatti walitti dhufee kabajataa jiruu fi haala gaariirraa kan jirudha. Irreechi Oromoof maali? Oromoon Irreechi anaaf ayyaana galateeffannaa fi kadhannaati jedha. Ayyaana hariiroo fi nageenyaati. Irreechi guyyaa waadaa yookaan irbuuti. Tumaan Irreechaa jajjabaa, sirni isaas cimaadha. Hirree fi mallattoo sabboonummaa Oromooti. Mallattoo dhufaa darbaa dhalootaatis. Calaqqee Oromummaa keessaa miidhagaa fi hirmaachisaadha. Oromummaan har'a dhaabbatanii egeree ijaaruudha. Irreechi qulqullina. Dirree Oromoon itti wal dhabdee kamiyyuu gorsaa fi mariin furatudha. Irreechi nageenya. Falaasama gadaa, duudhaalee fi safuu isaa ijaarsa biyyaaf kan ittiin oolchatudha. Ayyaana abdii fi ce'umsaa ta'ee bakka itti Oromoon wal arguun gamtaan uumaasaan wal arguudha jedheetu hiika bal'aa laataaf. Irreechi waggaatti yeroo lama kabajama. Inni jalqabaa Irreecha Malkaa yoo ta'u kan inni kabajamus ganni darbee birraan bari'ee ayyaana gubaa yookaan masqalaa booda malkaatti bobba'uun kan kabajamudha. Kunis ganna gurraacha nagaan darbanii booqaaf ifa birraatti nagaan waan darbeef kunis Oromoon ganna gurraacha nagaan darbee booqaa fi ifa birraatti nagaan waan darbeef waaqa galateeffachuuf kan raawwatudha. Inni lammaffaan ammoo Irreecha Tulluuti. Irreechi Tulluu ammoo bonni haduun sun darbee waqtiin arfaasaa yoo dhufu bona ongee kan horii miidhe kan lafa dheebochiise kana roobni gaariin dhufee marga biqilchee loon akka sooruu fi laftis qabbanaa'ee akka jiidhuuf ganna dhufaa jiru kana kan nagaanuuf cabbii hamaa nurraa qabi jechuun tulluutti ba'ee isa darbeef uumaa galateeffatee isa dhufuuf ammoo kadhata. Irreechi Tulluu kun tulluuwwan biyya Oromoo hedduu irratti kan irreeffatamu ta'ullee addatti tulluuwwan tumaa gadaa qaban irratti bahamuun kan irreeffatamudha. Kabajni ayyaana Irreechaa bifa lamaan ilaalama. Inni tokko idda dhalootaa yookaan gosti naannawaa walitti dhiyeenyatti argaman hundi warra hangafaatti walitti qabamanii gamtaadhaan faaruu Irreechaaf faarsamu jechaa tulluu yookaan kaan naannoo dhiyeenyatti argamutti deemanii hangafaa qotusuun eebbifatanii irreeffatu. Kunis kan ta'u erga Irreechi guddichi Irreechi sabaa kan jedhamu kan Hora Arsadii erga darbee boodadha. Irreechi kun guutummaan Oromoo ba'ee kan irreeffatu waan ta'eef Irreecha sabaa jedhama. Oromoon wayita waliin ta'ee gara horaatti irreeffannaaf deemu uffata aadaan faayamee marga jiidhaa fi ilillii birraa harka mirgaatti qabatee faaruu Irreechaa wal harkaa fuudhee faarsaa naamusaa fi tasgabbiin sagalee baay'ee nama hawwatu tokkoon faaruunii fi sirbaan deemama. Faaruuwwan sana keessaa mareehoon isa tokko. Mareeyoo mareeyoo alaamanaa nuuf tolii yaa ayyoolee hoo mareeyoo mareeyoo mee nu taraaramii yaa ayyoolee hoo
jecha gara irreeffannaatti dhiiraa dubartiin adeemu. Hiikaan faaruu kanaas maree marmaaree ayyaana waggaa ittiin nu ga'e akka jechuuti. Marsaa waggaa tokko yookaan gadaa tokko marsee yookaan deebi'ee milkiidhaan dhufuusaa kan ittiin mul'isanidha. Faaruun gabbisayoonis gosa faaruu yeroo irreechaati. Faaruun gabbisayyoo yeroo sirna ayyaana tokko deemanii milkiidhaan gara manaatti deebi'amu faarfatama. Kunis gabbannee yookaan milkoofnee nagaan deebinee ergaa jedhu of keessaa qaba. Oromoonis gaafa malkaa irreechaatii deebi'u gabbisayyoo roobee biyyaa gabbisee gabbisayyoo roobee biyyaa gabbisee gabbisayyoo roobii lafa nuuf ga'yaa waaqii. Keessaayyuu irra caalaan faaruu kanaa wayita irreechaa tulluu roobni gaariin akka roobuufiif hawwiif kadhaa uumaaf dhiyeessudha. Oromoonni guyyaa ayyaana irreechaa uffata aadaa callee siinqee ororoo ciicoo fi waan aadaan of faayanii gara malkaa adeemu. Irreechas harkatti qabatu. Abbaan gadaa bokkuusaa qabata. Warri ulfaa fi caaccuu qabanis qabatanii ba'u. Warri abbaa fardaas farda isaanii faayanii yaabbatanii, warri foollees waan foollummaa isaanii agarsiisu godhatanii sirba isaanii sirbaa gara malkaa adeemu. Gaafa ayyaana irreechaa dargaggoonni sirba, maanguddoon mareeoo fi gabbisayyoo jedha. Hayyoliin faaruu aadaa faarsu, kun waaqa faarsa, kanneen biroon ammoo ni eebbisu. Haala kanaan ayyaanni irreechaa kabajama. Kabajni ayyaana irreechaa erga bakkatti deebi'ee Oromoon hunduu gammachuu fi xiiqiitiin hora harsadiitti walgahee kan irreeffatu ture. Adeemsumaan waggoota afran darban kanas irreechi hora Finfinnee erga bakka duudhaa ganamaatti deebi'ee gammachuun Oromoo adda ture. Haa ta'u malee yeroo baay'ee as dhiyoo asitti adoonni wal falmisiisaa irreechi amantiidha moo aadaadha jedhu ka'ee jira. Gareen amantiidha kan ilaallatu hordoftoota amantaa waaqeffannaa qofaa jedhu. Gareen biroo ammoo irreechi aadaa Oromooti. Namni amantaa barbaade hordofu kamiyyuu hora deemee yoo irreeffate rakkoo uumuu hin qabu jechuun yaada isaa kenna. Yaadota wal falman kana ilaalchisee hayyoonni tokko tokko waraqaa qorannoo dhiyeessaniiru. Irreechi ayyaana Oromoon uumaa ittiin galateeffatu, safuu ittiin eeggatu, duudhaa Oromoo tiksu, ittiin moosisu, milkii ormaataa ittiin fullaafatuu fi kan itti firii abdatu ta'uu ibsan. Waan baay'ee tajaajila baay'ee qaba irreechi. Tokkoffaa safuu ittiin eeggatu, ittiin kadhatu inni beekamaadha. Namni immoo maal kadhata? Eenyufaa kadhata namni? Tokko waaqa kadhata. Waaqaaf lafan kadhata inni tokkodha isaan. Kan biraa'u nama siin kadhata. Goosh abbaan akkas jette, nama siin kadhata, ayyaana siin kadhata. Kanaaf kana hundumaa maal godhaa? Irreechaan kadhataa jechaadha. Kadhannaan suni akka sirna qabaatu, kadhannaan isaa sun akka guutuuf irreecha qabatee waaqa kadhataa, irreecha qabatee ayyaana isaa kadhataa. Namni immoo adaraa tokko innaatti kennatu yookaan galfata tokko innaatti kennatu adaraa kana naa godhii jedhee irreechatti kennataa jechuudha. Kan biraa dhiisaati nama namatti darbeeyyuu, namatti darbuu barbaadeeyyuu adaraa waaqaa lafaa na dhiisii jedhanii marga kutatuuf. Ittiin moosisu dafee tan deema. Tajaajila baay'ee qaba. Ittiin moosisu jechuun maal jechuudha? Abbaan gadaa gaafa filatamu gaafa moosisan itti irreeffatu. Namni hundumtuu abbaan gadaa sun abbaa gadaa ta'uusaa beeksisuudhaaf ittiin moosisu jechaadha. Horiillee ittiin moosisu korma keessaa, nama keessaa, muka keessaa odaa kan moosisan itti irreeffataniiti jechuudha. Achi kan biraa ittiin facaafatu dubartoonni. Itti facaafachuu jechuun araashittiin jira, ateeteen jira. Beektuu warri argitan baksaan jiraateet baksaa kana ittiin lubbuu tuqatu jechuudha. Kun tajaajila irreechaa keessaa tokkodha jechuudha. Gama biraan irreechi fakkeeffannaadha jedhan. Kana jechuun irreechi mallattoo nagaa fi araaraa ta'ee madda gammachuu ilmaan namootaati. Irreechi wal amanuu, waadaa walii eeguun fakkoomii nagaa fi tokkummaa isa guddaa ta'uu ibsan. Kan biraa madda dhugeeffannaati. Madda dhugeeffannaa jechuun immoo amma fakkeenyaa fi seenaa amantii faa kan barreessine amma seenaa amantiiti jennu
Baayibilii keessas haa ta'u, Quraana keessas haa ta'u, kan waaqeffannaa keessas haa ta'u, akka seenaa amantiitti kan fudhatamanii dhugeeffannaadha. Dhugeeffannaa jennaan. Egaa amma gara gabaabsee fakkoommiin irreechaa fakkoommiin isaa maaliin yoo jenne simbooliik jechuudha. Hundumti keessanuu isa kan beektanidha. Miidiyaa yeroo baay'ee dubbataa. Jaalala irreechi mallattoo nagaati jennaa. Maaliif mallattoo nagaati jennaa? Namni irreecha qabateetu waaqa kadhata malee safuu ittiin eega malee duraan tajaajila irreechaa ibseera miti. Tajaajila sana ittiin raawwata malee namni waan biraa irreecha qabatee yoomittuu nama rukutu yookaan immoo nama reebu arginee hin beeknu. Kanaaf maaliifiin mallattoo nagaa waan ta'eef sana raawwachuu hin danda'u. Otumayyuu itti amanuuyyuu baatee jechuudha. Jiidhina agarsiisa. Jiidhina jechuun koo maaliin? Fertility jedhamu. Kana agarsiisa. Walamanuu agarsiisa. Walamanuu akkamidha? Irreecha yoo walii waadaa galan irreecha walitti kennatan akkuman duraan jedhe walamanuutu jira. Kanaaf mallattoo yookaan fakkoommiin isaa kana fakkaata. Ogeessi seeraa Haayila Mikaa'el Taaddasees gama isaaniin birqama dhugeeffannaa Oromoo fi amantaa ilaalchisanii qorannoo isaanii dhiyeessanii jiru. Taatee fi wantoonni uumamaa waa'ee waaqaa ragaa ba'u akka macaafa qulqulluutti uumamaan uumaa raajeffachuun bara seera laphee, bara seera horiitis, bara seera wangeelaattis itti fufee jira jedhan. African Religion and Philosophy kitaaba jedhu kitaaba John Mibiti barreesse irratti taatee fi wantoonni uumamaa waa'ee waaqaa ragaa ba'uu jedha. Nus irreechi uumamaan kan uumaatti raajeffannudha yoo jennu malkaan, daraaran, lalisaan waa'ee uumaa keenyaa ragaa akka nuuf ba'an Dr. Qanaan ibsa dhiyeessan irraa hubachuu ni danda'ama. Egaa bu'uura Mibiitiin immoo akka Afrikaatti wantoota jiranii ibseen taatee fi wantoonni uumamaa waa'ee waaqaa ragaa akka ba'an. Taatee yoo jennu roobni roobuun, ganni seenuun, birraan bari'uun, dachiin abaaboo akkasumas margi dachii irratti afameetoo mul'achuun isaa waa'ee uumamaa ragaa akka ba'u hubachuun ni danda'ama. Wantoota yoo jennu immoo waan akka malkaa, waan akka tulluu, waan akka mukaa, muka keessaa immoo waan akka odaa ta'uu danda'a, abaaboo birraa ta'uu danda'a, marga ta'uu danda'a, marga keessaa coqorsa ta'uu danda'a. Akka kitaaba qulqulluutti uumamaan uumaa raajeffachuun bara seera rabbee, bara seera horiitis ta'ee bara seera wangeelaatti fufee jira. Keessattuu Faazer Dr. Joosii course material on dogmatic theology jedhaniitoo kan isaanii qopheessan Holy Trinity University irratti kan ittiin baratamu ifaan ifatti kana ni agarsiisa jechuudha. Yaada walfalmii malkaa irreechaa deemee kan irreeffatu waaqeffataa qofa kiristaanaaf islaamni deemuu hin qabu jechuun atakaroo jiruuf ammoo waaqeffataan maaliif amantaan biraa irreeffata jedhee mormii kaasu hin jiru. Injiraatus jedhan. Ogeessi seeraa Haayila Mikaa'elis irreechaaf kiristaanummaa wal bira qabanii yoo ibsan akka amantaatti hafuurri waaqayyoo bishaan irra jira jedha. Akka dhugeeffannaa Oromoottis margi bishaaniin biqila, horiin marga nyaata, horiif Oromoo ammoo hidhata seenaa dheeraa qabu. Jireenya ilma namaafis bishaan murteessaadha. Kana saayinsiinis taateewwan guyyaa guyyaa irraas hubachuun gahaadha jedhan. Hariiroon waaqaa fi uumama gidduu jirus sirnaan toora eegee akka raawwatamu irratti isiniif ibsee jira. Soorsiisaa asumarraa ilaaluu dandeessu. Egaa uummanni durii uumamaan uumaa akka raajeffatan በመስቀሉ ገነትን ከፈተ መጽሔት jedhu irratti liqa kaanaat kan Gabriel Taayee nu ibsanii jiru. Amma Dr. Qana'aan waggaa 2012 fi walakkaa dura irreecha akka irreeffatamaa turedha kan isaan nu kaasanii. Akka mana kiristaanaa keenyattis ilmi namaa akkuma uumameen uumamaan uumaa raajeffata. Wanni malkaa seexana wajjin walitti hin jiru. Abbaan waa hundayyuu eebbifateetoo itti fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf bakkanatti kadhachuunis ta'ee galateeffachuun dhageettii yookaan milkii qaba. Margi bishaaniin biqilaa, margi ittiin irreecha irreeffannu jechuudha. Bissiin jechuudha. Horiin marga nyaataa, horiin waan nyaatu yoo dhabe namnis jiraachuu hin danda'u. Kanaaf bishaan waaqni bu'uura dhala namaa godhee ittiin jiraadhaa sooramaa jedhee kennedha. Sababa kanaan malkaan irreechaaf filatame jedhu hayyoon.
Oromoon kottaa malkaa buunee irreeffannaa jedha malee warri waaqeffannaa kottaa warri amantaa kiristaanaa fi islaamaa ammoo afaa hin jedhu. Irreechi kan Oromoo maraati. Oromoon walii isaarra darbeeyyuu sabaa fi sablammii biyya keessaatiin kottaa irreecha dhaqnaa jedha. Biyyoota ollaafillee waamicha gochuun gara Oromiyaa dhufanii hora Finfinnee fi Arsadiitti bara baraan Oromoo waliin irreecha kabajatu. Kan bara kanaas haala gaariitiin qophaa'amaa kan jiru yoo ta'u, irreechi hora Finfinnee fi hora Arsadii kan milkii, kan nagaa, kan araaraa, kan gammachuu isiniif haa ta'u. Wiirtuu miidiyaa imalatti aanuuf.